Oromoo lakkee dhugumaan maa. Oromoo lakkee gowwaan qabeenya obboleessaa jiinoonfatee shilmii irra laalee boru dhaaluudhaaf daagara dhaabbatee kajeelaa itti yaada. Waan jiraatu. Waan jiru kun. Saniif inni na jiinoonfatee qabeenya kiyya akka ija biraatiin laalee shilmii irra laalee shilmii wajjin boru daagaraa dhaaluu barbaade irra gawtaalee. Ni ji'ee waa obboleessaa wajjin dhaladhe agartee yoon an du'e na awwaallatu. Lubbuu isaa baasuudhaaf. Aggaamii keessa galee xiinsammuu kiyyatti itti si yaadu taakali. Itti yaadin. Ammoo inni irra hedduu amma anaa fi miti isaan akkasii waan san yaadee inni dhimma sana irratti hojjete anaa miti. Daa'imman kiyya qacalee abdii boru waan ammoo ol deemaa tan agartee. Kaanaa doomsu deema bara. Awwaa hunda daran mataa kiyyaa fi mitanan qamman qarabbiin na nyaachisa nyaadhee 30 haa ta'u. Ilmaan kiyya qaama 7 jiran kana maal yaadi? Kanaan maal yaadee kaachuun barbaadu kana bara. Wanni maal rakkamneef maas. Ammaas dubbiin jabduun na dibde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota hordoftoota keenya salaamtaan ta'onnee rakaat lagaa fi gaara qaxxaamurtee bakka isin jirtanitti isin hageessachaa arra formaatee fi jawaati alhamdulillah rabbil alamin akkana waliin tatteenya gaa salaamtaa isin gaafannee viidiyoo isin maruun kun waan gaariidha jeetii yaada alhamdulillah rabbil alamin angooytaa galannee haa ga'u baga rabbiin isa kana fayyisee formaatis gammachiisee naas gammachiisee jeetiin jira mee asumaanoo jechuun gaa yaada isaa waan isin irraa jechuun qaqallatee jiruuf jawaati mee salaamtaa isin jiru. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalawwan ilmaan Oromoo qaqqaalee bashaashan bakka jirtan mara gola addunyaa kaabaa kibbatti. Salaamtaan tika kabajaa. Isin haara qabduun isiniin jaa alhamdulillah rabbiif galanni haa ga'u. Galatoomii bakka jirtan maratti fayyaa abbaan fayyaa rabbuma. Kaasii nu gahee rabbiin nagaa waliin nu deebisee gammachuudhaan rabbiif galanni haa ga'u jaawalloo keenya. Rabbiif galanni haa ga'u galatooma eegate galatoomillee jettu Jibar. jetta Galatoomi siin jeetiin. galatoomi Jee. galatooma abbaa kiyyatu qabda mee furmaatee Galatoomi Jibar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattootaa fi hordoftoota jirtu isiniin jecha gaa arras dhiyaannee jirra. Abbaa keenya balloon nu bira mul'ata. Abbaan keenya gaarraa inumaa komii nurratti dhiyeesse. Galatoomi nuuni jettu jennu lolu jira. Galatoomi duraan dursee abbaa keenya. galanne keessan hin badine. Galatoomiin siinjaa. Galatarraa fi. Galatarraa fi naan jettu moo. Yoo qaalimaan hin beekne ani jetti beekuun dirqama. Alatti asiin jaa. Ani jechuun gommuun daawwachuun wanni goowwatu san godhe. Akkanii raanfannee. Harma jechuun jawaadummaan ifnu baree alhamdulillah rabbil alamin daawwattoota keenya jechuun viidiyoolee maruu jira formaatee wajjin sadiif gaachuun nutis bira dhufnee. Egaa qooda isarraa takka hojjenne fayyee qulqulleeffachumaaf takka hoo annagaa noormaan ta'uusaa alhamdulillah gammachumaaf bira dhufnee isin argamne sarifiin gartee egaa qoosaa namni duraan goota kaan jabu namni hanjamu dirqama ussa wajji goone maashaallah baga rabbiin Ani akkaan hoggaanii fi sibiil bilee bal'oo keenya kos hin jiru sammanuma fayyaa qabuutiin malee sammunoo fayyaa wayin alhamdulillah rabbii kana qaba nagoomaaniin galatoomii si kaameruma keenya malee yeroo gartee waan irra qottisan yeroo waan irra qottisan gartee itti waan dhoote viidiyoo kana bal'oo kam waan san jechuun numaan ta'e moo jechuun akkamii hoggaattee bar nagaa fattu waan san taatee hoggurra deemtee ilaaltu wani san maas fakkaatime viidiyoon sirraa marre san. Addaati miiraddaa keessaas galee garuu bareedu uumaan ji'a dubbadhuu fi silaa sirraa maru baannee waan san daawwattoota keenya tokko maal jaa irraa maree naa viidiyoo akkana jaa nuti wanni sirraa marree wanni sirraa waan san sirraa marree takka formaatee wanni sirraa martee yuutuuba keetti asirratti wanni galaqabtuuf boodaaf wanni kun jechuun ragaadha. Yoo wanni kun jiraachuu baatte ani maaliin ta'e akkasuma lafaa kaatee jechuun ati waan manaan keessa jirtu waan agoogii morma galtee lolta yommuu viidiyoo isa jechuun takka takkaan akkas iddoo irratti sigarsiifte dhugumaan jechuun ani maaliin ta'e wajjin jirta beekadhu. Waan manaama keessa jira akka harataa akka saawwan beektare. Ogguu viidiyoo sigarsiiftu hundi sirraa marre jechuun ragumaaf irraa marre innilleen akkasitti amanee dhugatti maalumaan ta'e jechuun ifa ajaa'ibu jira garuu alhamdulillah san keessa dabree akka jawaadeen ta'e. Gartanii namni akka isaa ta'e tokko hin jiru garuu gaa obboleeyyummaan keessan akkas godhuusan wanni san waan namaadha obboleeyyan keessa jechuun ati dheesii ittillee hin dhiyaatin sen jaa an akka kiyyatti beekadhu ittillee hin dhiyaatin mana kee kanallee akka ta'e isaan dhufan hin barbaadin nama jechuun sijjeessuuf bar waan sanii si dalagee si kuchisuudhaaf takka hojjechumaa fi mana sanii jecha wanni kun qabeenya keessanii abbaa keetiiti sii tururraa jechuun
nuira nu dhorkachuu danda'a takkaa furmaata gaafa fuudhe achitti takkaa maarii itti godhaafi takkaa ishiitu nu dhaaluu deema. Nurraas shaatiraa jedhee beekatu jedhee laalla nurraas shaatiraa nama waa beeku namoota nurra qabu nu kana jechuun yoo gaara nu galche malee achirra nu galchu keessaa furmaata itti dabna nuti jechuun nu gochiisanii laa beekatu wanni waan san godhaniif. Laa dachee tana bal'aatu hanga fe'ee irra jiraattee dhuma irra galu. Abbootiin teenya ta duraaniitu takkaa shamiza bareedaa odoon kaayyatanii odoo caayuma jala gatteessee hanga naannaa fi hanga kanaas afaan kaayyadheetiin hanga sana achiin dongoraati. Hanga kanaas achiis limmata hanga kanaan facaasaa. Jee ijaalee guute kan limmata inni facaase sana hanga afaan kaayyatu rabbiin hin hafneef guyyaan isaa gee rabbiin fudhata jira. Kanuma jiru irra nyaata. Beekama. Kunis irra dhufeetuma qotu. Ani dachitti nama ganaa nama dachii akaafuu ni hunfadhu maaliif asii kuteetti nama rabbi sin deebisuu maaltu maan nangee waan asii kuteetti dachi jechuun dachi namu ittuma deebi'a. Ta jechuun itti awwaalamu baanu bara. Ta dalagattee achirraa akaaftee achirraa oomishachuu san. Sunillee osoo akka shamataarra kaayyadhee yoonii dachiin dongora jee biyya isaanii sanii galee akka shamataarra kaayyadhee hin geessu. Gaafa bara wanni juumree tabara bareedaa bara inaaffaa waan kanaa teecha isa kana jeesuu takkaa gaama gurguddaa kana irraan ga'uun waan ajaa'ibaati garuu waan qarma isaanii fi siyoo waan dachuudhaan isaanii jeetiin jira akkiniin jee jechii gartee isaan irratti akkas na godhesan inni keessaafuu akkasii ji'ee itti dhimmamee dubbatu san walin mariin jeen jechaasi wali cabsatee fadhu boorsaa keessa kaayatee danda'u fuudhee mana kaayyatee hoggaa aduun irraa barriite mana isa bira bultee jechuudha. Ganama yeroonii fi aduun baate gabbaasee akka bal'ifatee irra deemu. Ilaan akkas jedhee horteemu. Akkas jedhee hortee san fadhiisaan. Dachii maratu hoggaa maratu haa. Kabaru baachuu. Aalicha tokko tokko jedhu beektaa. Barni maramti haasaa hojjee malee dachiin maramtu waan. Maaf hin jedhu beektaa. Aalicha tokkotu biyya takka irraa deemee biyya haaraa dhaqee beektee. Ati maaltu biyyeen tun biyyeetii yaa biyyeetiin irra si dhaabee jeen. Naarraa gabbuu jeen jecheeti yerra. Irraa si gabbu'a. Jechii tan waliin maradhu jeen. Dachii ragatiin waliin maradhu jeen. Ati jecha ragatiin waliin maradhu jeen. Duba eessattiin gabbuu isaan dhaqaa jennaan. Duba anoo jechuun walumaa irra jira rabbi irra uume. Dachii abbaa rabbi. Eessa reena abbaa. Eessaan dhaqaa jeen. Jechii tan nama walumaa irra jiraata. Narraa achisiqiin numa jirti dachii irraa. Ammoo irraa gabbuu wanni kun taatire. Kanaaf ansan sanii ji'ee waa obboleessaa wajjin dhaladhe agartee yoon an du'e na awwaallatu. Lubbuu isaa baasuudhaaf aggaamii keessa galee xiinsammuu fayyatti itti si yaadu taakkali. Ammoo inni irra hedduu amma anaa fi miti isaan akkasi waan san yaadee inni dhimma sana irratti hojjete anaa miti. Daa'imman kiyya qacalee abdii boruu waan ammoo ol deemaa tan agartee. Kaanaan doomsu deema bara. Awwaa hunda daran mataa kiyyaa fi miti man qarabbiin na nyaachisa nyaadhee 30 waa ta'u. Ilmaan kiyya qaama 7 jiran kana maal yaadi? Kana maal yaadi qaachuun garuu kana bara. Wanni maal rakkabneef maas. Ammaas dubbiin jabduun na dibde gaafa dakata na bar karaa alqaayidaa yoo maal kana jira ture akkuma baarraa dhufetti. Fuudhee isaa achitti hin dhage. Awwa baga rabbi si jaare gaa fuutee hin dhage. Ati ni gammadeef? Hin gammadeetiin meetumaa ishee haadha mana keetii na dubbisiisi. Sagalee isiitti na dhageessi. Haadha mana isaa dalaga jirtii bar saara jirtii. Injirtuun magaalaa dhageen harmona isaa nu dubbisiin. Kophaa haajaartii achi dhiiseetiin dhufee jaaba dhiidaa akka dhufe gadi hin deebine bineensa kun. Hin deebine. Dhiida soomanaa akka mana kana waliin teenyarraa gadi hin deebine. An gammachuu isaatii fi isa kana kabajuu tajaajiluu kararra wal kakkaa'u irratti malee yaadni kiyya. Rakkoo kanarra yaadu jira. Kanaaf duubaa dhufee. Ati kana miteessu obboleessa obboleessa kana akkamiin godhaa takka akkamiin argatu waan kana ni yaada. Ati hin teessu kaa. Ani jaartii maaliif hin dubbisiisin irraa komiin qabu maaliif hin keessa buusuu fedhe fuudhuuf hin deema hin jeellaan jaaramuuf hin deema. Taniin gartee wajjin bultii seenuu deemu saniin wal si garsee si barsaa kottu jeetii yaan fiidiyoollee waraabee qabu. Agarra jira. Biraan kijii asumattu inni ibaadaa buuca ka'e guyyuma sanuu. Guyyuma sanuu waan biraa dalagu jira. Guyyuma sanuu inni. Guyyuma sanuu waan biraa dalagu jira. Waan biraa dalagu jira ilkee adiin agarsiisa. Oromoo lakkeetti. Lakkee dhugumaa nama. Oromoo lakkeetti gowwaan. Qabeenya obboleessaa jiinoonfatee shilmii irra laalee boru dhaaluudhaaf daagara dhaabbatee kajeelaa itti yaada. Waan jiraatu. Waan jiru kun. Saniif inni na jiinoonfatee qabeenya kiyya akka ija biraatiin laalee shilmii irra laalee shilmii wajjin boru daagarraa dhaaluu barbaade irra gawtaalee.
Akkas barbaade. Garuu Qarma jaa jala keessa. rabbi biratti milkaa'inee fi Abadani milkaa. namni shiraan deemu milkaa'u. Namni shiraan deemu milkaa. Amma gara rabbiin shira gartee isaan irra yaadisan jedha. Baga rabbiin si baase. Baga rabbiin jalaa na baasee. Baga rabbiin si Ilmaan biyya baase. keessa na deebisee isin keessatti. Baga rabbiin si baase. Baga ilmaan keessa baase. Baga jechuun nagaan jechuun asiin si ga'e jechuun. Asiin nagee isin warra ciraa dhaabbatee akkasii gartee dararamee hirriiba dhabee cinqame saniif galata keessa waa isinii galchuu hin danda'anii. Rabbummaan jazaa keessa isin deebisuu duraan dursee takka farratti furmaatee dararamee jireenya gartee takkaa Furmaateen barne. garsiisin ilmaan kiyya hoo ilmaan kiyyaa wajjin dibamtee halkan hirriiba dhabdee ilmaan kiyya san funyaan dhaabdee na rafaa turte ilmoon xiqqoon san. Hoo kaayyadheetiin rafaa turen jettee fiidoo takka takka ifirra qabdee raftee. Akkanatti jechuun deemtiin Gosta kaameraa gadhiisanii miti. Takka dindiifamin tanii kaameraa keessatti amma harkee jiran. Toore galala keessatti tanii. akka haala daranii taatee birsin. Saniif rabbummaan jazaa keessii faa kabaluu jabduu akka sibiila haadha seenaa. Maashaallah. Jabaa. Namni akkasii bara hin argamu. Ani argama jeetti yaadu. Rabbiin haa baay'isu garuu namni akkasii amma akka jeetti ni argama jeetti waa yaadu. Rabbiin garuu waan baay'isu tokko gartee furmaateedha. Rabbiin waa baay'isu garuu qaalimaan takka jechuun si gartee xiqqoo booda jechuun takka hoo jaalallee takka hoo suuta heerumuuf deemu namni waan kana sirratti hojjetee obboleeyyan waan kana sirratti hojjetee isiin tun akkana sirratti haftee sirra caccabtee ijoollee tun akkana si hojii jechuun akka haaraatti jechuun akka haaraa daranii taatee fi hanga ati fayyitu ijoollee tanaa hoo qabdee mana sii geessitee jechuun waan kanaan asitti ammoo ulaasi cufa asitti nyaataa fi kanaan sagalachaa nutis quba qabnaa nis ni garra daawwattoonni kan jedhanii beekaa beekadhu maaliif daawwattoota kan jechuun furmaateedhaaf du'aa godha akka gartee jawaateedhaan yeroo gabaabduu keessatti wal harkatanii jechuun aruuza nagaa goonuuf du'aa godhaa miinsinjaa maaliif ati nama akkasii nilleen gartu duraanuu fatanneeti fatantee isiin tun sii taate waan gartee sii taate sanaa fi obboleeyyanummaan keetu wanni sitti naafeef bara jaartii toltuu bara jaartii obboleessaa toltuu namni hin fedhu bara obboleessaa feetis obboleetti teessis hin feetu bara ammoo silaa furmaateen tun hamtuu dhugaa taate isin qootu jedhanii bara maaliif hamtuu rafa faallaadhaan birtu bin faallaa isii nagaa tana ka ammaa qaayummaan akkanatti jechuun kabajjee ilmaan ka isaan ittiin mataniin ka ilmaan kana isaan bichuun bineensaachuu fedhan isiin fi qabdee ilmaan maqnaa akkanatti jechuun osoo si wal fuutanii jechuun wajjin taa'in ilmaan kana akkan si eeguun kun eessaa isame ka isaan ka biran jirre ka isaan biraa deeman. Addunyaa kana irra meeqaa jira saba loon beektaa? Nama lama. Lamaan eenyu? Gaariidhaa fi hamaadha. Lamaan kana. Lamaanuma kana. Seenaan lamaanuma kana barreessiti. Hamaan hammeenyaan beekamee hammeenya isaa hin dubbatamu. Gaariinoo gaaromina isaa saniin dubbata. Warra gaggaarii dura dabre karaa seenaa qabsootii fi karaa amantiitii fi hayyummaa waan nama barsiisuutiinis. Kanarraa garuu ani alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqalamu gurraachaan. Wamun daafu alhamdulillah rabbil alamin. Rabbi galanni. Garuu maali jaa? Mee alhamdulillah jechuun galatoomii. Gammachuun teetuun amma fayyadee jechuun jawaadiin sii fayye alhamdulillah rabbil alamin daawwattoonni keenya illee maal jechaa jira jawaadii fi furmaatiin dafanii akka wal fuudhanii nuti immoo waan san hamillaa jechuun gammachuun teenya hogguu isaan wal fuudhanii tatardaranii jechuudhanii rabbiin wal isin haaqootu rabbiin isin hojaaruun jaa isin biraan jira hangaan isin bira jirutti isin biraan dhaabbaa waliifis isin qayyineessuun isin jaarreechuun daawwattoota keenyas garsiisuudhaaf yeroo gabaabduu keessatti jechuun gammada jechuun bara haasni takka obboleeyyan guutuu jidduu seenii baddi beektaati wanni kunis baddu fuun bareedaa bara fatanaa bara jaalatti qormaa hamaa fi jaalatti qormaa gufuun akkanaa keessa dhufuun duraanuma orma inni naatu duraanuma gufuun keessa ni dhufti yoo dhufte illee jechuun waan kana obsaan keessa dabruun dirqamaanne garuu ammaatti illee dhufte isii gartee badduu waan badduu hangana jaamne waan jechuun silaa jechuun namni gurraa'uu dhageen fudhata kaa'oo dubbachuun feene jechuun sitti illee godhanii laa rabbil alamin asiin eegan hubee maashaallah mee furmaatee gammachuu jawaadiin fayyamee akkamitti ibsatame. Ani wallahi alhamdulillah rabbil alamin gammachuu gawaaniin jee ibsadu san gammachuu sanii na dura dhabame uumaan jee ibsadu sanii haa galatoomanii haa ilmaan oromoo nu qofaa miti ani gammachuu gaamma aruzuma kajjarattiin ibsadaa oolaan waaniin jee uumaan jee waan dubbadhee uumaan dhiisuu hin qabu
daawwattoota fi hordoftoota kiyyaa gammachuu isin gammadan walumaan gammannee anis hangasumata kaan gammadee inshallah waa rabbii wal bira nu haa dhaabbatu isinillee nu cinaa dhaabbattanii akka balloo akka sheekaa akka nasrii akka firii jaalalaa hundinuu alhamdulillahi rabbil aalamiin isiniin jaa galatoomaan isiniin jaa isinis ho'oonula. Alhamdulillah rabbil aalamiin jechuun galanni kee jechuun maashaallah jechuun galanni kee jechuun aruzuma saniin siyaadee bu'u maashaallah rakkoon qabu daawwattoota keenya jechuun ittuma fuufneetti daawwattoota keenya ittuma fuufneetti waa hundaa wagaa galmaan keenya bireerraa rakkoon qabu. Guyyaa xiqqoo fi Guyyaa xiqqoo kamiin? guyyaa xiqqoo. Guyyaa xiqqoo inshallah gammachuun teessuma immoo bargammadanii nuti barma nu fayyuu kee kanaaf jechuun akka duraanitti nu deebi'u kanaaf gammachuu hangana hin jaamneen gammadeen. Maal qofa jechuun dhiironni namoo akkamaa oolme. Isaan murtee irra goonu dura waan fardarra fi deema lafatti hidhatanii qopheessaniitu qorra kaayeen jaanii miti. Dura naafiyaatu wal taaneeti akkasitti murtee ol baanee itti kannina waa murtee sun dura hubachuudhaan dura jaanii dura nutummaanuu wal hubannee namni akkam taana jee akka ta'uu hin dhabu akkam taanaa enneeti akka taa'umsa irratti irra bobbaanaan siin jaa. Kun dirqama rakkoon qabu utuu du'a asirraan deebinu isaallee rabbiin haa qajeelchu ani gara xiyyaara immoo sariyaa fi zakkoos fittillee hin dhiyeessini hanga waan kee kana fannutti gaafa waan kee kana fannallee fittillee hin dhiyeessini isaan suma achitti jiraatanii Oromoo guutuu qabda obboleeyyanis guutuu qabda rabbiin babal'isee jira jechuun namni Oromoo kan deemu kuni addunyaa gartee bakka mara jiru kuni nama keeti obboleeyyan keeti obboleeyyansa koo jiraatan qofaa miti koo jiraatan arguu akka nama godhe jechuun wanni kun waan nama hedduu nama ajaa'ibsiisaati. Garuu seenaa kana jedhu waa hedduu ta'e ni jirti waan haariyaa miti. Hedduu jira kun jechuun wanni jiru nima jirti akkas ta'e. Garuu jaarraa diidamii takkaffaa kana keessa waan taatee miti islaammaa. Waan taatee miti islaammaa. Gaafa jaahilummaa san dabarti. Namni amma jechuun qaqqaroome jechuun. Amma barata kana wajjin qalasa tokko keessatti waliin fayyadamaa jirtu. Maali wanni nu beektaa? Bardulatti gaafa jaalata wanni dubbataniif. Dachuma irraa namni gabbeechuun dalagachuu rabbiin na soorata kaa'u haaliqumaa na soorata deemee bakka hundatti biddeena bilcheeffachuu danda'achuu namni jechuun woomma gartee abbaan qabu sanatti waa walii godhuu jetti yaa. Sa irratti waan dhiyaa namni amma gabbee nuti jireenya keenya irra jira. Dachinanii abbaa keenya irra jira. Gabbaaneetu waan abbaa keenya jechuun qabeenya abbaa keenya sanyaa jira. Afaan hin Rabbiin nama sooree jechuun bakka deemu kan hundatti rabbiin nama sooree. Alhamdulillah. Riskiin jechuun bakka hunda jirti jechuun jee. Asumaanuu kun jechuun rabbi sittillee deebisanii isaallee rabbi haa qajeelchu rabbi waa faamsisu rakkoon qabu nuti gaawwanni jennu irraa maganfachuun takka waan akkasii rabbi nurraa oolchuun bareedaa beekadhu samaaf jechuun nuti gammannee jira jechuun tokko gammanneerra maashaallah daawwattoota keenya gammannee jira maashaallah ani wanni siin jiru bagaa rabbiin gartee si fayyisee nu gammachiisee furmaatee rabbi gammachiisee rakkoon qabu asumaan waan daawwattoota keenya qabdu jechuun dhaammadhu. Jaalawwan ilmaan Oromoo inshaallah bakka dabbiidhaa dhaabbattan baga wal bira dhaabbanne alhamdulillah isin keessatti deebi'uu keessaniifis baga rabbiin za'a kanaa waliin nu haafee waliin nu garsiiseen isiniin jaa waan isin jechaa jirtanis harkuttiin jira yeroo muraasa waa xiqqoo barii akka gartee utaalloo raachaa waan jaansanii itti jirra duraanuu harumatti dhaabbamtee jirti inshaallah galanii furmaatee waan irraa galeen dhumu obboleeyyan kiyya hundaa balloo sheekha nasrii firii shaafiidhaa warroota kana fakkaatan hedduu jira kanaafuu galataa rabbiin irraa isaa kafalu qafurmaateedhaa immoo akkuma isinuu agartanii anaa fi isin hundinuu waa galchinee fixuu hin dandeenyuufi rabbummaan guddaan nurraa galchee haa fixuufi waan isin hojjette san irratti hanqa waan babbareedu